Jalatamtu ilmaan Oromoo egaa maal bitan kana namni kuni miidhamee qaamaan miidhama kabajamtoota jalatamtoota ilmaan Oromoo nama asitti argaa jirtan kana dhiibbaan yookaan miidhamni qaama isaa argaa jira. Miidhamni kun maal irraa ka'ee akka isaa argaa isuma irraa kan hordofnu ta'a. Mee obboleessa maal irraa ka'eetti miidhamni kun sirra ga'e ibsa hawaasa keenyaaf godhu. Ganama subii dalagaan deemaa jedhee sa'a 12 walakkaatti ka'ee otoo daangaa karaa deemaa jiruutiin isaaf rabbi walirraa beekaa alami wanti kun shaaraatitti miti warri dukkaanaa kaameraa wanni guutuun jaa'izaa jechuudha injiraa jechuudha. Fuulduraa miti duuban dha'e namni kun waan isaallee beeku akkasitti warri dukkaanaa fuudhanii mustashfaa geessii jedhanii jechuun namni kun miidhamee jira. Hayaa jedhee yammantoota sanbiraa bakkitoo kaameraan jiru sanbiraa naan deeme hin buutumoo jabbiyaasitti fixaa naan jedhe. Kamoo dhugaa haqa rabbiiti jechuudha. Abboo miidhamee jiraati mataan kunillee dhahameeti mustashfa mana geessi. Yoo rabbi sodaatetti musliima haakimu mana geessiin jeen jechuudha. Kalaasi motora asitti dhaabneetiin miilan si geessan irraa qabanii jedhee motora achitti dhaabee aanillee dhugamasihee jala deeme wayita Mustafa Dongayitti koma achi deemee tumaan fiigee motora as deeffatee wallaahi billaahi baafatee tumaan kutee jechuudha. Egaa hawaasi keenya haaluma argaa jirtan kanaan dhaamsi inni nuuf dabarsu bifa kana egaa jajjabinaan of eeguun dirqama biyya kana keessatti ilmaan keenya irratti hawaasa keenya irratti roorroo jabatu deemaa jira. Ilmaan keenya ajjeefamaa jira, du'aa jira. Kanaafuu bakka dandeettaniin hanga dandeettaniin egaa viidiyoo kanas sheer walii godhaa of eegaa rabbi isin haa eegu jechaati. Dhaamsa keenya garanumaan goolamna horaa bula dagaaga.